Kan ijaanin argee kan himnaan nagahee faanummaata kana khayriif guddaa ta'ee hamma kee barbaadu diiniidhaan wal gahee. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaala Musteewud akkam nagayni keenyaaf kan kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan maratti isin haadha qabu isiniin jechaa arraan tana keessummaa kabajaa keessummaa ajaa'ibaa tokko kan uummata isaa biratti hedduu fudhatama guddaa harkate qabannee isinii dhiyaannee jirra hanga dhuma sagantaatti nu faana turaan afeerraa teenya. Ustaaz Hakim an maqaan kiyya eenyu na beektaa laata? Musaddarak. Keessummaan keenya kan arraan tanaa egaa Ustaaz Hakim Hassanii. Mee Ustaaz Hakim dura irratti hordoftoota chaanaala keenyaatiin maal jetta? Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ustaaz Hakim arraan tana eessa jirta? Arra asumaan jira awwaday. Ustaaz Hakim erga wadaa jiraatteefuu mee maaliin sii fida? Kiiloos urataas nu fidaa waan rabbiitu jira. Ustaaz mee tajjimaatti dhiisiiti nama islaamni qabu keessaa tokko jabaan sii barga. Beekumsa habbaa takkan qabu warra. Maal jechuudha Ustaaz Hakim? Garuu mudawwara tiyyaa fi istaayilli tiyya abbaa feete daaraa gootiin siyya. Ayyeegaa Ustaaz Hakim mee ammaaliin fedha beekame? Nashiidaa baastee chiikaa takka dib gootee Ameerikaa dha'uu feetaati. Kadheenumaan fedhee. Akkasii. Dur beekamuun ni ulfaata, dur beekamuun ni jabaata ammoo. Ammaan tana beekamuun laaftuudha bare nagarre. Kamitti Ustaaz Hakim? أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Dhukkubni jabaan amma nu jiru maalime? Yeroo teenya waan hin jirretti akkanumatti balleessu jira. Kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaala Musteewud keessummaan keenya kanarraan tana nuti qabannee dhiyeessine kan hanga ammaa waliin turre kana Ustaaz Hakim Huseenii waan ila hanga ammaa nu wajji turtaniif guddaa galatoomaa. Kan ijaanin argee kan himnaan nagahee faanummaata kana khayriif guddaa ta'ee hamma kee barbaadu diiniidhaan wal gahee.